Bakka jirtanitti nageenyi keenya isin haa ga'u jecha akka murtee hordoftaa fi daawwattoota JMN irraa oduu galgal kanaaf qindeeffannee isinitti himna. Oduu waliin kan isin faana turaanii Misraa Bayaanii fi Waayila Koola Misireeti. Jalqaba irratti hanga footoo oduutti ni eegalla. Tarkaanfiin humnaa gara jabeeyyii waraana 5 irratti fudhatamaa jiru cimee itti fufuu qaba jedhame. Guyyaan yaadannoo injifannoo waraana Sambee waggaa 84ffaan godina Iluu Abbaa Booraatti kabajamaa oole. Bulchiinsa magaalaa Shaggar adabbii tiraafikaa fi sirna bulchiinsa bal'aan online smart mobaayiliitiin jalqabseeti jira. Pireezidaantii Keeniyaa waltajjii irratti kopheen aariidhaan itti darbatamuutu dhagayame. Egaa hordoftaa fi daawwattoota keenya kunneen hanga footoo oduutti amma bal'ina oduu keenya isinitti himna. Shawaa kaabaa irratti tarkaanfiin humna 5 irratti fudhatamaa jiru cimee itti fufuu qaba. Bu'aan gaariin argamuun itti aanaan ajajaa korporeeshinii Jaaffaa zoonii kaabaa koloneel Gaaddisaa Dhiiroo himaniiti jiru. Zoonii gama kaabaatti ajajni humna ittisaa biyya halkanii fi guyyaa boqonnaa malee gufuulee namtolchee fi uumamaa irraa aanuudhaan kaayyoo isaanii galmaan ga'uudhaan abjuu shorkeessummaa fi gareewwan gara jabeeyyii diiguunis gwaadaa nagaa kabachiisuufis raawwachaa jiraachuus koloneel Gaaddisaan himaniiti jiru. Kana malees tarkaanfii tibbana garee finxaalii qabeenyaa fi namarratti khasaaraa fidee kanarratti fudhatameen humnoota badii kanaa fi meeshaa waraanaa hedduu to'achuu ragaan fuula miidiyaa hawaasaa raayyaa ittisa biyyarraa argame mul'iseeti jira. Guyyaa yaadannoo gootummaa ilmaan Oromoo Iluu injifannoo waraana Sambeetti waggaa 84ffaan godina Iluu Abbaa Booraa aanaa Allee Gandaa Innosoo Sambeetti kabajameeti jira. Guyyaan yaadannoo waraana Sambee kun mootummaa jijjiiramaa keessa kabajamuu kan eegalee fi kabajni yaadannoo injifannoo Sambee kunis yeroo 4ffaaf kabajamuu isaati. Guyyaa kana sababeeffachuudhaan riqicha rarraa laga qabar ijaaramee ture eebbifamuu kominikeeshiniin godina Iluu Abbaa Booraa ibseeti jira. Sirna jalqabsiisa tiraafikii bakka sadarkaa pireezidaantii itti aanaa mootummaa naannoo Oromiyaa kantiibaa magaalaa Shaggar Dr. Tashoomaa Addunyaa fi afyaa'ii bulchiinsa magaalaa Shaggar Qaabatoo Albee fi bakka hooggantoonni olaanoon argamanitti jalqabseeti jira. Bulchiinsi magaalaa Shaggar adabbii tiraafikaatii fi balaa online smart mobaayiliitii jalqabsiisuudhaan tuttuqaa balaa tiraafikaatiin wal qabaturraa uummata oolchuudhaaf hojjechaa jiraachuu beeksisaniiti jiranii bal'ina oduu kana akka itti aanutti qabna. Bulchiinsa magaalaa Shaggar adabbiin tiraafikaa fi sirna bulchiinsa balaa online smart mobaayiliitiin tiraafikiin jalqabseera. Sirna jalqabsiisaa tiraafikii bakka sadarkaa pireezidaantii itti aanaa mootummaa naannoo Oromiyaa kantiibaa magaalaa Shaggar Dr. Tashoomaa Addunyaa fi afyaa'ii bulchiinsa magaalaa Shaggar obbo Qaabatoo Albee fi hooggantoonni olaanoon argamanitti jalqabseera. Tiraafikiin kun konkolaataa adabbiin tiraafikaa isaa mudate qisaasamaa yeroo fi adabbii tokko malee onlaayiniin achuma dhaabbatee kaffalee hojii isaa akka itti fufuuf ni gargaaras jedhameera. Sadarkaan pireezidaantii itti aanaa mootummaa naannoo Oromiyaa kantiibaa bulchiinsa magaalaa Shaggar Dr. Tashoomaa Addunyaa haasawa taasisaniin magaalaan Shaggar ammayyooftuu taasisuufis hojiin hojjetamu keessatti misoomaa fi fayyadama teekinooloojii haalaan cimsuun barbaachisaa ta'uu seeraniiru. Kana mirkaneessuufis seektaroonni garaagaraa keessatti teekinooloojii misoomsaa jiraachuun eeruun eebba guyyaa har'aas agarsiiftuu ta'e kunis jalqaba malee dhumaa miti waan ta'eef teekinooloojii hanga maatiitti deemuu qabas jedhaniiru. Kantiibaan itti aanaan bulchiinsa magaalaa Shaggar obbo Guyyoo Galgaloo gama isaaniitiin mul'anni magaalaa Shaggar magaalaa ismaartii taatee teekinooloojiin keessatti dagaagfamee ammayyooftuu taasisuufis xiyyeeffannoo olaanaan kan hojjetamu ta'us yommuu ta'u ismaartii siitii keessatti tokko kan ta'e ismaartii mobaayilii kan ta'e tiraafikii misoomsuun hojjechuun jalqabsiisuu danda'u qabna jedhaniiru. Ismaartii mobaayilii kan ta'e tiraafikii misoomsuun hojjechuun jalqabsiisuu qabna jechuunis ibsaniiru. Egaa hordoftaa fi daawwattoota keenya oduun biyya keessaa kana fakkaatan oduu biyyaalaa isinitti himna. Guyyaa kaleessaa waa'ee qaala'insa jireenyaa lammiilee mudachaa jiru ilaalchisee pireezidaantiin Keeniyaa Wiiliyaam Ruuttoo bakka lammiileen biyyattii argamanitti haasawaa odoo taasisaa jiru waltajjii keessaa namni tokko aariidhaan kophee itti darbachuutu dhagayame. Walgayii dilbata kaleessaa ta'an irratti viidiyoon kopheen darbatamuu agarsiisu miidiyaa hawaasaa irratti qoodamaa kan jiru yoo ta'us qondaaltonni poolisii bulchiinsa Kuuriyaa Westii kan bulchiinsa Mogor keessatti namoota kophee pireezidaantichaan darbachuun shakkaman 3 to'annoo jala oolchuu isaa miidiyaan biyya Keeniyaa Zaziitisiin gabaaseeti jira. Egaan daawwattootaa fi hordoftoota GMN irraa oduun galgala kanaaf qabannee dhiyaanne kanan gammaatti hordofaa turtanii qophiin GMN kanneen birootti fufuu turtii gaarii.